Jirtu dhaggeeffattoota daawwattoota keenyaa kun Yaayyaa Tiiviidha. Akkuma beekamu har'as viidiyoowwan babbareedoo isiniif qabadee dhufeen jira. Bohaaraa bashannanaan affeeraa kootii nu wajjiniin bohaaraa nu wajjiniin bashannanaan isiniin jedha. Egaa asumaan baga irreecharraa haftan isiniin jechuu barbaada. Ayyaanni irreechaa akkuma beekamu ajaa'iba ture, yeroo gaarii dabarsineerra. Egaa waggaan tokko nutti fagaatachaa jira ammayyuu. Egaa akka bashannantan akka bohaartan abdiin qabaa. Gara viidiyootti dabalachuudhaan sabiskiraayib sheer laayik gochuun hin irraanfatamu. Ammayyuu warri sabiskiraayibii sheeriituun godhinee akkasumatti ilaalaa jirtan sabiskiraayibii godhaa. Jechuun hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Laayikii yoo gootanis nu jajjabeessu jechuudha. Yaada yoo qabaattan immoo koomentii nuun gochuudhaan nu gaasiin jedhaa. Gara viidiyootti dabarraa nu wajjin tura. Nomine Patris et Filii. Obonko, umata saf jede. Obonko, umata saf jede. Oboko, ade ko Maji chalde. Oboko dam. Obolisa ko guddaa biyya. Obolisa ko guddaa biyya. Ade. Manan kosi. Sagalee mageen kisi badee nu felaan waan tokko midila. Maal? Anu bolisa ki sagalee si bas jalqabaa jirni. Oboko. Kun gaafa milishaan mudiisti qabatu jechuudha. Milishaan safara keessaa gaafa mudiisti qabatu akkasiin jedha. Sagalee kee natti tolee naannoo fedhii jedhee gaafatti booboo gootu. Yaadde taa'elli godhu kana duwwaadhaan baanaan iyyuu waan tokko gara viidiyoo taanutti dabarra. Ara maasgibee doom toyootus. Bukii ATMitti bukii gashaa ture nama mudata kun yeroo jechuun birrii baasa gaafa jedhamu akkaawuntii keerraa birrii baafatta gaafa jedhamu nama hin beekne bukii mataala kee gara birriin boorrachi itti dhibu namatti tola kun maalumaafu yaa agarsiisu dura jiraata warra akkasii jetta nama mudata kun maalumaafu. Shiroo fasas Oromiffaan deemee ajajadhu adusiin jedhee maal jettee ajajata? Amma shiroo fasasiini. Shiroo fasas jechuun namuma tiyyii garaa maaliiffaatachi bute malee shiroo fasasiin Oromiffa tagaabinoo jedhama Amaariyaadhaan. Shiroo fasasii. Shiroo fasasiin Oromiffa Amaariyaadhaan garuu tagaabinoo jedhamee ajajatu. What's wrong with you? Shiroo fasasii maaloo dhamee afaan Oromootti nama beekus koomentii jala naa gada. Shiroo fasasii maal akka jedhamu jechuudha. Koomentii galatti naa barreessa an deebisuunis. Yoon jedhu yaa'onni afaan Oromooti shiroo fasasiin afaan Oromooti dheeraa Amaariffaan tagaabinoo daadhi. Mee warra beektan koomentii jala naa godhaa deebisaa koomentii jalatti eeggannaa jechuudha. Gara viidiyoo taanutti dabarra maalumaaf. Waaw. Waaw. Bareeda kun suuraa kun. Namatti tola kun dhugaa jechuun sarpiraayizii jechuun akkasidha bakka. Yeroo ta'u fakkeenyaaf iddoo biraatti sabee waan meeqa qopheesseera jilbeenfatee uffatee dhuftee ምናምን jechuun nama sarpiraayizii natti fakkaatu jechuun walii galtee tapheetti kun garuu yaa ayyaanaaf dhattee waan beektu hin qabdu ayyaana irreechaa ayyaaneffachuudhaaf dhattee gaafa irratti waan akkasii kun namaa jira sarpiraayizii jechuun bakka sarpiraayizii akkasiiti kan kana raafee inni iddoo tafumaa jilbeenfatan sarpiraayizii adee yaadu kun garuu sarpiraayizii jaarsa duwwaatu hin taane nama naannoo sanaa irra darbee sarpiraayizii godhe jechuudha. Jechuun yaa'u nama amma kana keessatti waan akkasiin godhama jedhamee yaadamu waan akkasii gochuun isaa namatti tola. Walumaaf kun irreecha baranaa keessaa mudannoo isa guddaadha. Mudannoo namatti toludha. Akkasuma jechuun yeroo baay'ee waan hin eegamnedha. Gara kootiin jaalladheera. Seen kan kootii gaafa seen dhuftanis akkasiin godhata. Gaafa irreechaa irratti na eegi. Gara viidiyoo taanutti dabarra. Injeeraa firfir Oromiffaan maal jettee ajajatta?
Injeeraa firfirii maal akka jedhamu afaan Oromootiin hin beeku. Ani injeeraa firfirii buddeena caccabduu jedha. Buddeena caccabduu. Gaabinoon Oromiffaa. Oromiffa natti fakkaata. Amaariffa natti fakkaata. Xagaabiloo irraa waan dhufe natti fakkaata. Jibbita ibsan jibbita. Translating jibbita. Oromoon waan akkanaa kushumaan kushii kanan qabu. Kushumaan kushii kana qabu Oromoon akka caccabduu fayyaama nyaatanii. Kanaafuu I think afaan Oromootiin Xagaabinoo warri hin beeknee firfirii warri hin beeknee fi maal jedhama faffatoodha. Faffatoodha. Firfiriin faffatoo natti fakkaata akka kootti. Yoo dogoggore koomentii jala naa godhaame kanas afaan Oromoo shaakalaarra waan ta'eedhaa fi koomentii jala naa godhaa yoo dogoggore jechuudha. Akka kootti faffatoodha. Awo bro nagami bro fayyada warra ganda kana ke mee ganda abo bagna takka amma karana rabitin bar gumma ne lai katan gumma silatan abanga silatan abu mata kan ilatan hattu ganda kana lebida abo yo bi kan ti awo sifin kafala malaka awo bi ko hatu me yo ko mesna kan sami gum muslim way hatu Woi nolale woi gomma woi hatu laallatanii ma fuudhanii addee gaariitti gaafa gommaa dhabdu gommaa lafa keessa irraatti deemtee gaariitti gommaa dhabdee gommaa kuwatanii bareeda kun kunis piraankii ajaa'ibaati piraankii walitti qabachuu jechuudha bareeda kun maalumaaf natti toleera akka kootti. Sitti meerala mana fincaanii naqaara akka bilbila kanatti hin buune. Hello, Parinako. Udah ada gara jero di sisi dulu. Kuat dia tuh kabdu karena mah lama fasil kisah kasus yang jeru tasawun sin jeru selgi se blok gote tad kanto ko jeru bek olar gun sin jeru asla farati mending karena wah karena tiola gerte malah sih dah jadi cuda ya di tiger saya nak kasih nama tolu nak kasih sarpinin nak kasih nama tolu ya di tiger tum tede tirati malah kasih dia cuda desu maybe ya dunda fan jechuudha namoonni torsa jedhamuudha malee kun noormaaliidha naachuraaliidha garuu namoonni torsa jedhamuudhaaf malee naanumaafu shee dabbara. Mai mana nama itu? Mana tongkai? Mana tongkai? Mana? Mbek tani? Yes. Boleh sama mana ante nanti me? Mana mali? Mana tongkai? Basya susun wadah mal jada kun Mana tongkai? Mana tongkai baru? Mana tongkai baru ada apa? Basya susun wadah Cerita ya, saya jalan ribu ke di barat kan, kecil satu duduk ke dekat ni, kapan nama tu fir, mana tahu kais kapan tu. Lubung game, marah muka lubung game, nak kasih nama itu tu kan ada, perangkir nama rata kasih nama tahu tu, si Nifa mukun, entah, abar tu nama cakap na, juga nama ini sebuah sih. Akan justru telekom sedang jadi mas enggak? Lane. Tarku kan jalan mau itu bernaras dalam sini wena lah cuma nani. Mainin naras ya? Tarku kan jalan mau naras sih sehingga jalan ada tenaga itu. Tidak. Aku tak sengaja. Udu saya tidak galar rau tu dua jadi aku tidak sini lah cuma nani. Ya ditai tili betul kasti budi kawacu. Amar gama tilbe na narasi. Mungkin zaman Itina kenuran desula tenggere suni sarde. Mana masih tahu kan? Bisa mama sedih sati. At sengke sumi sabak kanat tema di fam aja. Isi bahar bayi nari mundi ka dab kafinya rana ya. Bisa nari nasi. Malgo udah walar buno nyiru. Gafin ke sama dai. Sini nih lah kan.
Yaadita wal arguun hin jiru. Tu wal agartee illee walirraa galchita jechuudha. Tu wal agarree walirraa galchina. Wal arguun illee jiru na arrabse. Teetee ileetti gaafa bilbilattee buusu yaadita. Namatti tola albaafu. Kananiyye. Kiniini maal godhanii? Biqilsa. Yee? Biqilsa. Biqilsanii? Eeshi bishaan maaliidhaan dhuganii? Kiniinanii dhugan. Lakki bishaan maaliidhaan dhugan? Maaliidhaan qabatanii dhugan? Maaliidhaan qabatanii dhugan? Maaliidhaan bulqichoodha. Ee? Bulqichoo. Eeshi gizeen fincaan nama qabee eessa dhaqanii? Shimbiteetiidhaan. Ee? Shimbiteetii. Yee? Shimbiteetii. Shimbiteetii. Nama baay'eetu mudata kun. Keessumaa ijoollee baadiyyaa. Keessumaa ijoollee xinnoo arraba isaanii qabu baay'ee dhufa. Taasiftuudhaan akkasii jechuun itti ulfaata. Egaa daawwattoota keenya viidiyoon har'aaf qabannee dhufne kana fakkaatu jechuudha. Akka bohaartan akka bashannantan abdii qabna. Egaa viidiyoo kan biraadhaan walitti deebinutti turtii gaarii siin jedha. Sabskraayibii sheer gochuu akka hin irraanfatan ammas. Egaa sabskraayibiin keenya amma dudduubatti hafaa jira. Nu jajjabeessa jechuudha. Sabskraayibii gochuu keessan akkasuma sheer laayik yaada keessan nuun ga'uu keessan gara fuulduraatti akka tarkaanfannu nu godhachuudha. Please sabskraayibii godhaa siniin jenna. Egaa viidiyoo kan biraadhaan walitti deebinutti turtii gaarii.